yaadina jireenya keessan oofadha. Hiyyummaa miti ka biyyaa isin baase tujjaarummaa biyyaa baane kun shintibeetii arabaa dhiqaa kun jechuudha oolata eeggata kanarratti osoo xiyyeeffattani. No, osuma fuudhayyuu mirgan qabu mucaan kun. Mirgan qabu osuma fuudhayyuu. Mirga qaba nama tokkoon dagan abbaan suura waliin yooma fuudhayyuu mirga qaba. Isaanii miti ka jiraachisuuf isaanii miti ka tonnoo jedhu jireenya ofii jiraata namni. Anatu sii beeka anas sii murteessaa kana natti hin tolu anatu sii beeka anas sii murteessaa asis sii buusaa kana maaltu fide. Nama iyyuu hin beekani maa namarraa haasan namni akka nama beekutti. Nama kana asirratti beektan. Suuraa isaatiin maqaa isaa beektan. Eenyummaa isaa, eenyummaa abbaa isaa, faamilii isaan beektan. Akka nama beekutitti, akka nama isaa yaadee kanatti asirraa akka nama mucattii yaadeetitti, akka nama isaa yaadeetitti yoo hoomachaftan kana hin barbaachisu. Dhiisaa jireenya keessan jiraadha. Maaliif biyyaa bahe maaliif mana madaamii keessa dalagaa jireenya tana fooyyeffadhe inshaallah biyyi teena nagaa taate biyya kiyya galaa yaadi. Osoo akkana wannuma namaa fuutee asirraa hoomachooftu inshaallah yookiin rabbiin fuudhee asirraa siin lixa. Akkasii asii yaani amma akkam ta'e beektaa zayituu akkam ta'e amma beektaa laal dubartiin takka yoo waggaa malaan ofiisitti bara waggaa 4 waggaa 5 tokko irraa nyaatee maallaqa yookiin waliin jiraatanii walitti taphatanii wal gatanii miti keessa baay'atti waa'ee mucaa kanaa haasoftii bar akkasitti akkas ta'e barka ani barre waa'ee jara kanaa haasa'uun dura waa'ee jireenya kiyyaa beekuun narra jara nama jara waa'ee jara kanaa haasa'uuf jireenya kiyyaa ani beektaa asirratti wanna na jibbisiisu keessa waan takkatti simu ani mee na dhageeffadhu amma warra viidiyoo irraa waraabamee mallaqa nyaachifte kan uummanni irraa bahee dubbatu kan an uummata irraa dubbatu kana gubadha amma fakkeenyaa fi ani nama tokko yoo jaalladhe namni sun mana dhufee narraa hin fuune fedhinnaa keeti wanni hundinuu kagoote dhaxxee kaayoo biyyaa baateef san dagattee dhaxxee kaameraa ofii garagalchitee furatte amma namni tokko bahee ijoollee video waraabde quraana rabbii qabatee mucattii tanatti hin bu'inaa ustaazi isii ustaaza godhan am gara video waraabdee ergitan ustaaza godhanii sirraa haasayan isii hin dogongortii akkas haani guyyaa tokko yoo dogongorte atan fakkeenyaaf guyyaa tokko yoo dogongorte na baromsan fudhattu waan sanirraa waan nama si dura dabarse sanirraa wanti kun alallee akkana mudata jettee baromsan fudhattu namni kuni nama ijoolleen baromsa walirraa hin fudhan. Nama birrii ofii nyaachiftee ama mucayyoo takka taa'adharraaf hadhaaf kaleerraa dubbataa jiran takka giddiin viidiyoo na waraabee jetti. Viidiyoo isii tokko immoo yoo hadha as baasan immoo jechuudha kama waliin seerumaan taa'anii of waraaban qullaa fi. Takka dhiirri tun isinitti tolchitee baga isinirraa nyaatte baga isinirraa waraabdu. Ana natti tolu yoo ijoolleen dhiirarraa nyaattee as yaattee jarri boottu kan natti tolu. Wallahi natti tolu yoo ijoolleen irraa nyaattee akkana as yaatee boottu kan ana natti tolu. Isiin haadhaaf abbaa ofii dagatte. Asitti kaa ofumaan of gurgurtee obboleessi quban qabu, haati quban qabu, ardaan quban qabu, firri quban qabu ofii isiitii of gurgurte. Guyyaa lamuun dhufte kaa akka waan tokkokkii walii gurguree asirra dhufte kun taasisaa ta'etti. Si mee ijoollee waa balleessite kanniin akka itti daffartee si dubbattu argite miidiyaa kanarra argaa jirra. Akka ija bobaaftee isitti dubbattu argite. Akka nama kun waan gaarii daladdeetitti akka waan inshaallah diinii rabbii wayii daladdeetitti akka isaan godhatan argite asirratti miidiyaa kanarratti. Keessattuu warri jala deeme dubartii hin dogongorti jedhu kun na aarsa yeroo baay'ee akkam dubartiin hin dogongora ilmi namaa eenyumtuu hin dogongora garuu waa irraa barachuudha. Akka harmi rarraa'u dubartii qalbiin isii rarraati jedhanii barra. Hisobamti akkas taati maal taati hisobamti. Ani harre hawaatu naa walaa manni miidiyaa kun ajaa'ib. Dubartiin miskiina dha ummanni gariin bee kasirraa dubbachuuf deemu dhagaye dubartiin miskiina jedha kaa gariin itti si guddifachuun malee bee ila dhagaye sitti ma gariin ila wallaahi namu asirra miidiyaa irratti namni kabaja kenneef maal jedhu dubartiin maalii taati viidiyoolee baga waraabdee baga ergiteef maaliin ta'isiiti isin gahe yoo haadha dhalteef abbaa dhalteef obboleessa firri isii yoo kana argee jedhee hagam hamileen caba hagam
haati si dhalte yoo waan badaa argite hagam rifatti hagam taati abbaan kee yoo abbaan keetu du'e boolloo jala jiraate abbaa kan kee bakka du'e sanitti maqaa si ikatti godhu haati tee yoo duute intala ebaluu san jedhe ilma ebaluu san jedhan maal dubartii miti dhiira haqlii qabdu kabajaa ofitti gooti bakka kabajaa oolti ofumaa bakka hin taane oolanii asirratti dachaateen ubbootti kun mataa nu nyaatte amba garra nyaattan irraa nyaadha. Ani akkana jedha laal yeroo namni dhufee viidiyoo dirqamaan irra waraaban jiru jaalata waraabe namni tokko yoo hanaan namni tokko yoo viidiyoo dhage hanuu dhagame yoo namni tokko viidiyoo na waraabsiin jedhe dhiirri tokko dhufee hin jaalatte cufattee biraan deemtu namni sun viidiyoo na waraabee silkii san qabattee cufattee yoo keessaa baate maas dirqamaa sirraa waraabee namni sun kunoo hargante akka waan tabba qabsiisaniititti waraabu kaate. No akkami beeyta akkami. Dubartiin tee gaafa viidiyoo waraabduu fi gaafa dhiiratti maallaqa kennitu araqee dhuudi. Himachoofti of hin beeku wallaahi billahi. Ni machoofti. Gaafa viidiyoo isa biraan geette obbeette kaakino namni sakkaree tokko bara. Wayita sakkaree sanitti waan dalagu of quban qabu bara. Sigalee dhalaan teenallee wayita viidiyoo waraabdu wayita dhiiratti maallaqa kennitu machoofte ka dhuudee jirti of hin beeku wallaahi. Kanini kan rakkichi. Kani kuno warka dhumatan kuno dachani bu'an dhufanii miidiyaarra. Amma akkasii teerapii siifannoo jedhuuti amma gara mucaa kanatti irraallee dubbatuuf illee miti. Wannan isiniin jedhu jara kenna wallaahi dhuguma rabbii isiniin jedha. Laal waa'ee jireenya keessanii jireenya kiyya yaa rabbi bultii gaarii naa kennii jedhaati rabbii keessan kadhadha. Wallahi mee rabbi makeessa kadhadha waa'ee jireenya namaa dhiisati. Wallahi rabbiin isaanii araarfisu muka. Isin eegalaa miti. Ani amma wanni irraa dubbadheef ibsaarraa yeroo mana baay'eetti irraa dubbatu jirtanii namni kun ammoo abbaa barbaade wali suura ka'u mirga guutuu qaba namni isin isa dhooguun jiru inni yiina isiniin jechuufi malee. Waan biraati. Ani isa nama hundaaf yaadanii ittiin guddifachuuf. Kenna waan ofii abbaatu jabeeffatedhanii ibsishaa kennarraa dubbatuuf ani mirga qaba kolkoloota isin dubbatu mirga yuun qabdan mirga qaba dubbatu mucaan kenna bu'aa irraa warad jedha isin galamti waa'ee jireenya keetii achi deemee haasa'e waa'ee jireenya namaa hin haasa'ini akkoonillee waa'ee jiruu keetii haasa'e waa'ee jiruu ibsaati miti. Ibsaan akkamii akka deemuu fi maal akka dalaguu fi maal akka dhiisu ni beeka isiniin hin mari'atun. Fidde yoo waan tokko taate qaata fidde. Akkas ta'e. Bari nama bootti wallaahi billahi nama bootti faaxeen teena tuni. Nama bootti dhiirri maallaqa narraa nyaate hin bootti viidiyoo na waraaban hin bootti deebiste ammallee ibsishaan hin fuudhe hin bootti. Uummanni rakkate anta akka takka uummanni rakkate. Qoya rakkate. Ana uummanni kun rakkate wallahi. Heef jedhe uummanni garanaa gorgu ajandaan kaanatti dhufa. Si heef jedhe hin dadhaban hin jedhibi wannuma namaa rakkaasan kana heef hin jedhan hin jedhaaf hin dadhabanii. Subhaanallah wallahi rabbummaan alaafisuuf uummata. Jara kana malee jira shee ana warbar riba dhooganii amma ammoo ka shee ana war caalu dhufe bashiiri bokkashiiri takko. Bashareen jedhani abitti duratti waan ajaa'ibaa haasaan talli takka achi keessa teette jarri lachuun machoofte na fakkaate dhuganii dhufanii subhaanallah wallahi innaa lillahi wa innaa ansi wallahi sodaadha anchi mucattiin takka dhalaa dubartiiti amantii musliimaallee qabaachuu baatu dubartiidha gin suuraa nama biraa fayyadamta anchi waliin machaani ila akka malee machaani dhuganii jarri lachuun caffaran. Wallahi rabbina laafsu basharin ima argate ummanni media ummanni asirraa nama arrabsu kun ummanni nama diqeessu kun ummanni haadha namaa diqeessu kun ummanni viidiyoo faraabu kun basharin ima argatan bashar ima isinii dhufi am niyyaa gara basharii osoo dachaafattan laal wallahi zaytu dhiifa manaa godhiiti wallahi billahi an dhaggeeffadhaa dhuguma isinitti himaati ani bultii qaba alhamdulillah rabbil alamin tiyyaa fi miti. Irri nama akkamii barbaada isinitti hima. Dhalaa asirraa baala gooftee daara dibattee salbaa jijjiirtee guyyaarra jettu
والله بالله أنا إسنك ما تبي فيديو إسنرا ورابتي بلتي دافي سنين بربادو سجالة اللي سنجتة يروك سيقو سرا قبدي بلتي داف سن بربادو بلتي أنام إسين بربادو ماليني دوبرتي أدابك أبدوف بور إلمو إساني إلمو إسي سرابا وسنيب ياد جولين إيرو ما درية اللي تاي أغا برباد اللي ميديا كان الرانا معربسي والله بالله دوبرتي أدابك أبدو بربادي دوبرتي أدابك أبدو بربادي مالي دوبرتي أسرا أفهم بنتي سبحان الله أنا والله أغا فإلا جالتي أبدا دوبرتي ميديا الراكن ما ترشا يو نما برندا بلوتاتي مالي dubartii sattarattu ilma fu dubartii kuno takkafa wanna godhatte ima sirbita asirraa kuno mul'ii kan akkana godhatte afaan oromoo jettamu amaariffar garuu namni satrii yoo ofitti qabate namni kun bultii yoo ijaarrachuuf deemtanii alhamdulillah nu warra bultii ijaarrate ummata Kengi Kamal Leessi waafi nakkanaa kumaa barbaachise. Salaamu alaikum. Waalaikum salaam. Yaa baqara tokkoki kan sala darbani. Rabbi si adaru tokkokin darbameera wanna sibe. Nama na barakatu sokife billahi dini na dabun gaarii miti. La ilaha illallah. Kuma sadde bar ati oso inuma calliste jechu tokkokin ke bar milena gale. Dina jiru ustaad milena gala kuma dibba galu gainan dubarsite. Ustaz Kamal ini soda dana marabsa bada mali na manjad bashari sanjala wandem tanif sindulan A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Awam bashar na manjari yo na manjare be kasare fakara la Awam bashar na manjare yo ndere be kabo la sanjat kanin betan sanin jenne isni la akko Siti kolebi wani na wa isarra dubbatani kanuma afna fakata Ani tinduli na takka dubbate jedhee malee waan inni dubbate leendee garu bee taasaa sanii leendee garu. Indee garina wallahi waan badda haasa duratti waan badda. Maaltu sheekha isa godhe dhaabatina. Ani follow na gochisi akka video mbau mee kuma na galchisiisi. Follow goda isinirraayyuu gubanii kalaas. Taree sun hin deebi'u. Wanni madeen gadda walla waa'ee isaa saniif natti fakkaate namni sanumaa kunnuudha. Uma darasa kanaaf darasa madarree tana rabbi nutti kaase. La isin ustaada wallahi ikin Kamal illa dhagaa sin kabanyalle ittin kalaayina namichisu waan bale wallahi ilama reeftana jechuudha waan ilmoon namaa naasobne waan daamti naasobne haasa wallahi badaadha namni akkanaaf itti dhiyeessina. Ani haasa supporting godhu bar ijoollee follow na godhamee kuma tokko haa galu. Namicha san degara si Abdul Shakur Abdul Kadir me nabiti abo warra baizawete akuma diba nabiti ya namicho bakara warra baizawe dora no yo bita Allah faidan qabu in bitin tokkoki wallahi billahi tokkok ma isiyam kanan bod inu masabbal faida takallen qab yo kuma dibangete yo kuma 80 kuma 70 siyala gubata me inu madisi bakka wallahi isi Borille yo gadi baate darre jette inuma guban rakkoda bar video kudashan sappo anno godani report godani kudashan video kudashan bakata xiyyeeffannoo hani inda geeffadhaa miti onnoo irra xiyyeeffamu namicha san deeggaradhani bakka hedduutti irraa dubbatan arge. Bashiiramo ani darreedha farqa kenna taare amma du'ee bada malee isin waan feetanillee ta'a namicha baalageessan mulumayyuu inni hin beekan jedhina namni sun nama waa beekute osoo ta'ee namni kun yoo haadha manaa qabaate namni amma fakkeenyaaf soddaan soddaan namni akkamitti waan kanarra gadi bu'ee wallaa waan ilmi daa'imaa naasofne haasa namtichi sun birumaa dhexxanii waa'ee isaatu ofitti as qaba maali sun ila namni ofitti nama hin qaba gorsanii namichi nama gorsa dhaga'u miti daa'imman onnaqate waan daa'imni naasofne haasa irratti mirqaane bada bara nama irraan dubbanne gaafa duraa awwala mariidhaaf odoo inni akkanatti achi citeen jedhini ati abaashi si ergee ati beente si ergee ati minaamin jettee darasaan itti kaatee jennaani beente fi abaash maal gootii ergiti minamni abaashi fi beenten ergitu waan akkanaa naasa'u namicha kana akkanatti ittiin duulinaa jedhe malee ani agasii asirraa dhaabbadhe bar.
كم نمني ديني ربي قوما قبو دري ما جدا مريا دري انجدنا اسني لك اسمرتن دري انجدنا يغوان darren tikala mama darren dini rabbi shaytanu qoma qaba wa namni bichaan qoma qaba jallatanu qoma qaba shaytani guddichu ani want tokko jore la akka ustaza la ani wana masinjatan kana darre durri jan hinjedu ani imbe kulle injedu leda in qarane ani biya qara ya alhamdulillah amma لا no injadina yo no